maal abdachiise Yesuus Maariyaami ማርያም ዱር ስትዩ አያና ቀቤትዳ Yesuus maal ረካንጫ abdachiise ama አያና gaaffii koo ቀቤትዳ maal abdachiise Yesuus Maariyaamiin maal abdachiise waanuma tokko agguma firii qeensa keessaallee waanuma tokko waa Yesuus Maariyaamiin abdachiise naa hime ማለት እንጭጭታ waa Yesuus Kiristoos lakkina biraas sirriidha warri jalan lamanuu dhagaa jiran ማርያም እሺ ዲስ በቃ ተነዲስ ተንጀጀብዱ አየ ማርያም ዱቴት ሞጅርቲ ሲሜ አ ማርያም ዱቴት ሞጅርቲ ዱቴት ካቴር ኤኒ ተጀስ አ ኤኒ ተጀስ yoo tajjeesot ኤኒ ከነሲ አጀስ jechuun seera uumamaatiin duute kaatee ol baatedha. ካቴ ማለት ነው ጩፈደነ ኦፍሲል አልማዝ ቆይ ገረምክ ካቴ አንተ ol baatedha. ዱአ ካቴ ማርያም gara samii ol baatetti. ዱአ ካቴ ሞ ማለ ከስተናን ሲንለ ዋቀዮ ከአክማ ዋቀዮ ከዱቴ ካቴ waaqayyoon hunda keenyayyuun kaasaa አሃ ዋቀዮ ዱአ ሲ ካሴ jireenya bara baraa jiraanna. ቆይ ዋቀዮ ዱአ ካሴ ማርያምን ነገሲን ዱቴ Eegaa ኦኬ kan du'a kaase waaqayyo kan ajjeese oo eenyu mee sanatti deebina kan du'a ka'u sitti deebina eenyu tajjeese si foonii fi waannoo ishee gargar ba'uu qabaa hafuurri ishee jechaadha. naa gale eenyutu hafuura foon si gargar baase Waaqayyoo yesus matuu ajjeese hunduu harka isaa jira waan ta'eef akkamitti ilmi haadha ajjeese re obboleessa maaliif namni akkuma duushee waaqayyoo sin jira waaqayyoo gicha tanaa sossaati. taddaa qoy almaaz itti deebitaa qoy in gaafatta waan gaafachuu barbaadde carraa sii kennaa qoy kana fedhadhe in gaafatta waa gaaffii irraa qabaatte isinis kiristaanaa yoo si gaafachuu barbaadde gaafatte yeroo takka anaa obsi almaaz in gaafatta wallahi carraa sii kenna rakkoon jiru in gaafatta waan barbaadde akkasitti ilmi haadha isaa ajjeese resh mallis ajjeesee osoo hin taane namni tokkoon du'a miti seera uumamaatiin duutee du'aa kaatee ol baatedha bakka. kan nama ajjeesumaa yesuus hin malee kan biraa jiraadha waaqni nama ajjeesu yesuus maami karaa seera uumamaatiin akkaruma saniin waaqayyoon jechaadha. thank you waaqayyo kun haadha isaa ajjeeseere jechuun ajjeesuu jechuun akka murtiitti fudhachaa jirta barate. karuma seera uumamaatiin haadha isaa ajjeese siin jedhe karuma seera uumamaatiin si gaafadhe Ishi duute siin jedhe barama duute. طيب ilmi طيب namni fakkeenyaaf akka keetti haadha ofii ajjeesuun cubbuudha moo cubbuu miti re Ajjeesuu jechuun maal jechuudha? ajjeesuu jechuun fooniif lafee fooniif lubbuu si gargar baasuu jechuudha. Kun akkoo akka murtee itti murtaa'etti waannoo jechaa jirta. maal eeka kanaafuu akka keetitti maa haadha ofii ajjeesuun cubbuu miti Ajjeesuu miti ajjeesa hin jedhamu bakka duuteedha bakka. Ande duute jechuun bar ati duute jechuun qaama si ajjeese jira jechuudha bar Ati gaafa duute allaa si ajjeesa jedhama? shakkii tokko malee eeyyee san na ajjeese Maal nama ajjeesamoo allaa? eeyyeen akka ajaa'ibaatti si ajjeesa si jiraachisalle si dhukkubsa si fayyisalle waan hunda danda'a yesuus hunda hin danda'u Ayi keenya nun ajjeesuuf jireenya bara baraa nu jiraachisa malee.
isin ajjeesu ayyee maaltu kan isin ajjeesu maal dha seexana Ay ofumaaf duuna. ofumaa lubbuu of keessaa baaftanii foon keessanii lubbuu keessan ati ofii keetiif foon keef lubbuu kee gargar baaftaa Jechuun ni keessa seera uumamaatiin gargar ba'a ofii isaatti. inni gargar baasu of lubbuu ofii isaati gargar ba'a ammoo waaqayyo gargar baasa waaqayyo gargar baasa ammoo Waaqayyo lubbuu keenya ta fudhatu. Erga foon nan ajjeesa lubbuu keenya waaqayyo gargar ba'e. Koiga waaqayyo ani nan ajjeesaa jedha sirrii miti bakki sun waaqayyo ani nan ajjeesaa ani nan fayyisaa ani nan jiraachisaa ani nan dhukkubsaa ani nan fayyisaa jedha sirrii miti Inni aangoo isaa agarsiisuuf qaba Waaqayyo waan hunda gochuu danda'a. kanaafuu najjeesamu najjeesu Jechuun murtii akkasii gochuu danda'a murteessuu danda'a wanta hundaayyuu gochuu danda'a Waaqayyo. akka duutu maariyaamitti kan murteesse yesuus maami Neeshi haa ta'u maal jetta ishee? anamma namni inni haadha ofii ajjeese siif akkamitti rahmata si akkamitti siif garaa laafaadha Ishee karaa seera Waaqayyootiin anayyuu Allaan najjeesa jechaa jirta miti. takkii tokko malee qamba godhe lafaan sidha Eeshi Waaqayyoon maaran yoo ajjeese badiinsaa maalne? haadha isaa akkamitti ajjeese haadha isaati akkamitti haadha isaa ajjeesare Ati ilmoo addaamee miti moo kan Allah si ajjeesu ilmoo namaa miti moo? maali ani isaaf haadhan ta'u kaas jammar ani isaa haadha ofii ajjeese siin jedhaa jira malee an rabbiif garbicha isaati uumama isaati malee waan takkaa miti Garbicha jechuun kootis dhala namaati jechaadha. Isheenis dhala namaati. ayyee bakka Abdi mee ragaa nuuf fide Yesuus ajjeesuu Maariyaam ragaa nuuf fidi. Ragaa nuuf fidi. maariyaam kaateetti dhageessee talmaas du'a Namni yeroo isaa eeggatee ni du'a ragaa nuuf hin jedhe bar Yesuus ajjeesuusaa. Namni yeroo isaa eeggate namni kamuma du'aa jechuudha. maariyaam kaateetti siin jedhe maariyaam kaateetti laa abdii dhaggeeffadha. Namni foon uffatu hundumtuu ni du'a. Garuu lubbuun gara Waaqayyoo ni deemti. Garuu maalidha ajjeese namni guyyaa isaa hundinuma du'aa jechuudha. Maariyaam foon uffatte waan ta'eef hin duuti jechuudha. Lubbuu ishee garuu malee waaqayyo bira dhaquu dandeessi. Kanaafuu waaqayyo najjeefne namni yeroo isaa eeggatee du'a. waaqayyo najjeefne almaas gaafadha waaqayyo najjeefne Abdii waaqayyo najjeesu dhaggeeffadha obboleessa. Waaqayyo waan hundumaa gochuu hin danda'a dhaggeeffadha. Namni kamuu nu illee isin illee yeroo isaa eeggatee namni kamuu du'a. Garuu iddootti Yesuus Maariyaamin ajjeese ragaa nuuf fidi. okay nama kan ajjeesu waaqayyo moo nama tofii nuuf ajjeese Namni yeroo isaa eeggatee ni du'a. malee waaqayyoon ajjeesuu siin jedhe eeyyeen waaqayyoon ajjeesuu hin ajjeesa Foon biyyeerraa dhufe waan ta'eef sababa ta'eef kan lafaati lubbuun kan waaqayyo hin ajjeesa moo hin ajjeesu deebisi Waaqayyo keenya fayyisaadha maal ajjeesu. Seexanaa kan nama hin ajjeesu. ajjeesu okay dhaggeeffadha seexana nama ajjeesaami Amma ragaa nuuf fide isa addoo nama siisa. Ragaa nuuf fide abboo. rakkoon qabu Iddootti abdii ragaa nuuf fide. kan nama ajjeesu seexanaani almaaz kan nama ajjeesu seexana walii gallee mi'ayyee rakkoon qabu Waa'ee masii adama bar. amma ilaalaa koy yeroo takka amma ilaalaa waaqayyo anuma ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru ani nan ajjeesa kanaafuu seexana waaqessitu isin waaqayyo keessa nan ajjeesa Obboleessa nama iddootti ragaa ani Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a garuu kan nama ajjeesu seexana. seexana waaqessitu siin jedhe waaqayyo keessan seexana Humna seexana waan waaqayyo hundumaa keessa gochuu danda'an jedhe bar waan hundumaa gochuu ni danda'a garuu iddootti Maariyaamin hin ajjeese. ajjeesamu hin ajjeesu waaqayyo ni ajjeesamu hin ajjeesu Waan hundumaa gochuu ni danda'a. Ati immoo iddootti Maariyaamin Waaqayyoon ajjeese ragaa nuuf fidi. waan hunda sin gaafanne waaqayyo hin ajjeesamu hin ajjeesu Waan hundumaa gochuu danda'a.
waan hunda sin gaafanne waaqayyo in ajjeesamoo ajjeesu. Kalas abdi. Waan hunda sin gaafanne in ajjeesamoo ajjeesu. Maalirraa dubbiste? Waa aloo in ajjeesamoo ajjeesu sin jedhe. Maalirraa dubbiste? Aloo. Macaafa keerra. Maalirraa? Seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 39. Mata duree isaa nuuf ibsi. Baayibilii keeti. Mata duree maal goota? Kana ajjeesa jedhee moo hin jenne? Mata duree. Jedhee moo hin jenne amma deebii. Rakkoon qabu mata duree waaqayyo waan hundumaa gochuu ni danda'a. Garuu kan ajjeesu nagaan waaqayyoo inni jiraatu baay'eetu akkam abbe. Qoy naafaa jiraatu qoy yeroo tokko In ajjeesa kan jedhu hin jiraachisas kan jedhu jalatti deemi dubbisi gaabe. Akkasumaan dubbii tokko irratti deemtee haasofta. Dhalootan dubbiin ajjeessis. Ermiyaas waaqayyoon ajjeesamuun ajjeesu. Waaqayyo keenya hin jiraachisas abbee hin ajjeesas waaqayyo isa waa hundumaa gochuu danda'u qabu of keessaa qaba. Galatoom Ermiyaas galatoom. Isin immoo kan ajjeesu seexanaa. obboleessa waan hundumaa danda'a siin jedhee Ermiyaas sitti deebi'a qoy. Kanaafuu almaaz waaqayyo hin ajjeesu jettati hin ajjeesa jedhee macaafni kanaafuu waaqayyo keessan seexana jechuudha. Maaliif jennaan seexana kan nama ajjeesu erga jettee waaqayyo immoo kun nama ajjeesu. Seexana maaliif danda'aadha waan hundumaa gochuu ni danda'a. Iddoo itti Maariyaamii waaqayyo hin ajjeese ragaa nuuf fidi. Nan ajjeesa eega jedhee isa ajjeese qaba. Anna kun nan ajjeesan jenne. Jechuun iddoo itti natti ajjeese Maariyaamii ragaa nuuf fidi abboo. Maariyaam qobaatti baatee duuti reesuma ajjeesu kanatu ajjeesa malee kan biraatu ajjeesa. Yaa Maariyaam illee akkuma keenya akkuma nama kamiinuu yeroo ishee gattee ni duuti jechuudha. Kanaafuu iddoo itti akkuma keenyatti duutaanaan kan nu ajjeesu waaqayyoodha kaa. Kanaafuu isiis waaqayyumatti ajjeese kaa. hin jiru kaa iddoo itti ragaan qabdu iddoo itti Maariyaamin ajjeese kan Nan ajjeesa jedhee ni kalas. Nan ajjeesa jennaan bar almaaziin nan ajjeesa. Almaaziin nan ajjeesa. Abdiin nan ajjeesa. wanti dadhabe tokko hin jiru. Waaqayyo ila almaaz waaqayyo barsi jamman tarrafaan nan ajjeesa, shimallisiin nan ajjeesa, abdiin nan ajjeesa, almaaziin nan ajjeesa. Jedhee maqaa keenya tokkotti waameen himu nan ajjeesa jennaan kalas hunda keenya iyyuu kan ajjeesisuma. Elaayyoo abdii akkasumatti kan dhaggeeffadhu waan hundumaa gochuu ni danda'a. Sababa waaqa ta'eef waan hundumaa gochuu danda'a. Garuu Maariyaami adda baastee Maariyaam isa ajjeese kan jettu dogongora keeti. Ishi akaakayyuu keenya ajjeese ishi rakkoon qabu. Maariyaam isii achi fagoo dhiisa. Akaakayyuu keenya eenyu ajjeese? Maali akaakayyuu? Ishi abaabayyuu yookaan immoo abbaa keetii eenyu ajjeese? Namni kamuu yeroo isaa eeggate tan du'a. Malee waaqayyoon ajjeesu? Waaqayyo namni yeroo kamuu jechuudha. Namni kamuu yeroo isaa eeggate ni du'aan jedhee bara. Ishi waaqayyoon ajjeesu kaa? Waan hundumaa gochuu hin danda'a. Wanti dadhabe tokko hin jiru. Kanaafuu isa ajjeesa ka qaamni nama ajjeesu waaqayyoodha. Namni yeroo isaa eeggate ni du'a kaa. Ofiin du'a ofumaan du'a. Abdii haadhistoo gaafa dura na gaafatte sana irra deebi iddoo itti Yesuus Kiristoos guyyaa lama jette sana. Isa kana akka waaqayyo ajjeesu bartee lammata ajjeesaan seexana yoo jette wallaahi cubbamtuu taata. Cubbuu guddaa keessatti. Waaqayyo danda'aadha. Waan hundumaa gochuu danda'a abdii. Waaqayyo waan hunda godhuu danda'a kanaafuu ajjeesa kaa. Gaafin akkasiyyuu bakka koo dadhabbina keessan agarsiisa bar ajjeesaa minaamina kan jiru. Waaqayyoodha waan akkasii jedhamu si jammar. Maal jettee ati? Waaqayyoodha waan akkasiin jedhamu waan akkamii jedhama ree? Waaqayyoon ajjeesu jennaan dadhabaadha jechuudha bara ijoollee waaqayyo dadhabaadha jechuu taasi maal taatan sida ijoolleen laa ilaaha sababa waaqayyo ta'e waan barbaade si gochuu danda'a jechuudha. Ati kan dadhabdee hin jiru waaqayyo waan hundumaa danda'a. Jalqaba waan kan uume isaami kan si uume isaami kanaafuu waan hundumaa gochuu danda'a. Mi'a nu baasee akkas kuna gosh manzil jirta? Maal jettee abdii? Mee takka haasa'ime daqiiqaa muraasa wayyaa gara raftutti. Hamsa waashoo dhaqaa'e. طيب أي واي Almaas. waayee. واي بنا ما دبدا
jira almaazeessaa soorraa barbaade beektaa? Itti haa tolu mee dhaqiiti Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa ammaa sanirraa lakkoofsa meeqasa achirraa guyyaa aga guyyaa duraatii isaa sanirra lakkaa'ifme. Isa maal barbaadani? Waa'ee waaqummaa yesuus hin jetteen dhugaa rabbii wallaahi hin galuuf inni maal taate abdii biqiltuu yoo koodee almaaz. Almaaz. Naammoo isiniif hin galu waan Yesuus. Waa'ee yesuus si galeera? Anuu itti amaleera naaf galeera isiniif galuu dadhabe malee. Maanuun si takaa'e maali miira keessan galii kaa'etti? Yaa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa yoo beekte siif gala. Haati mana Waaqayyoo eenyurraa godhatte? Akkas hin jedhamu. Akkasitti ibsamu. Maal jechuudha? Ati intala eenyuuti? Akkasitti hin jedhamu jedhe bar akka tikkatteetti hin jedhamu. Maalanii kadhe? Yoo Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu Maalanii kadhe? Maalanii kadhe maal? Maalanii kadhe? Maal jettee amma? Yesuus ilma Waaqayyooti naan jennaan haati mana Waaqayyoo eenyuraan siin jedhe kan eenyurraa godhate Waaqayyoo siin jedhe maal balleesse? Yaa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'ee. Ishaa haadha manaa isaa eenyuraan siin jedhe haadha manaa Waaqayyoo eenyuraan siin jedhe kan inni Yesuusin irraa godhate? Waa'ee haadha manaatti kaa'e akka isa Allaan kana dubbatu waa'ee haadha manaatti nurraa kaa'e obboleessa. Nu hin beeknu waa'ee haadha manaa. Haala saniin deemtu Haadha manaa akkamitti ilma godhatare namni? Haalaan ilmoota hin qabaanne haadha ilma manaa. jechuun waan namni ciniinfatee deemiti. Isa obboleessa si hin galu. Haalaan koo haadha manaa. Maal taate callisaa kana jala naanis malee waa'ee Yesuus sunaa galee naan jettee naa waa'ee Yesuus gaafataadhaan. Kanaafuu anaan naaf galee asiin ibsa dhaggeeffadhu jedhee baru. Kanaafuu naa ibsi ilma Waaqayyootii naan jette miti eenyurraa godhate Waaqayyoo siin jedhe. Dhaggeeffadhu akka naa galeetti Yesuus Kiristoosii waan hundumaa ta'uusaatu naaf gale. Waan hundaa? Eeyyee. Yesuus karaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa jireenya ta'uusaa naaf gale. Karaa dhugaa minaamini siin hin jennaan. Kana kan maaltu siif galee waa'ee Ilma Waaqayyoo naan jette Waaqayyoo eenyurraa godhateen siin jedhe. Amma Yesuus waa'ee Yesuus naa galee. si ibsu obboleessa dhaggeeffadhu siin ibsa dhaggeeffadhu. Hundee inni keessa ibsa. Ishi gobazii gochinaati. Gobazii ammooti. Bootaa sireeffattaa? Qoy wanta keessa dubbisa. Yoo siin dubbisa qoy. Deemaan jiru maala. Eeyyee maalummaa Yesuus Kiristoos baruu fi tani bash. Wo sollen denn all die Nase auf dem Set? Qoy, abanatti boca. Qoy dhufeera. Maaltu siif galee kan Yesuus naan jettee itti jirtaa? Dhaggeeffadhu. Waa'ee sammaatti kaasee mamma si gaafadhe mamma haasaatu sanaa ibsi ta'uu waan biraa. Dhaggeeffadhu kaa maalummaa Yesuus siisanii waa. Akkatti naaf galee jechuudha. Dhaggeeffachaa jira. Yohaannis 14:6 siibsa. Jalqaba dura. Cimuure. Jecha oo cimessi kaa gidduma fudhadhaa kan argatu. Maqaan Yesuus sila dubbisa dhaggeeffadhu. Yesuus deebisee karichis dhugaanis jireenyis ana. Ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaqu dhufuu hin. Toora dhaggeeffadhu. Yesuus deebisee karichis dhugaa jireenyis ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Ana beektanii otoo jiraattanii abbaa koos ni beektu turtan. Ammaa jalqabdanii isa inni beektu ana argitanittis. Maatti eranaa deebii maal naa galaan jiru maal taate? Dhaggeeffadhu kaa akkasii. Mata addaanii kukkutiin kaa'ate sagalee Waaqayyoo sirriitti dubbisi. Ookee dhaggeeffadhu deebisee dubbisa.
Iyesuus deebisee jedha karichis dhugaanis jireenyis ana yoo ta'e malee eenyu gara abbaa dhufuu ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos ni beektu turtanii jedha. Ammaa jalqabdanii isa na beektu isa argitaniittus jedhe. Filiphus immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi kanaan achi nu ga'a ittiin jedhe. Iyesuus deebisee utuma ana yeroo dheeraa ammana ga'u isin wajjin jiraadhuyyuu ana hin beekne. Filiphus immoo namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa na agarsiisuu jettaree ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amanture abbaan ana keessa jiraatu hojii isaa hojjeta. Kaamsiif galee. Ana isaadeen tagama. Ani karaa achumaa jechuudha. Karaan isa naa jireenyi sana achumaa jechuudha. Karaa jireenyaa ta'uusaa. Hangara abbaatti geessu. Jireenya maali? Jireenya bara bara. Yesus karaadha? Ayyee. Galmoo galmi ni geessu isatti. Jireenyas ittaasi. Galmi karichi geessu eessadha? Jireenya bara bara. Jireenya hin jedhu maali? Gara abbaa jedhi malee maal taate macaafuma hin dabsinu ka macaafa. Macaafa hin dabsinu kaati maal taate? Ooyyee dubbise. Anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe miti? Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa inni fuudha. Abbaan maalidha? Abbaan abbaadha kan. Abbaadha. Waaqa moo nama dhanni? Obboleessa dubbisa jettaan sidi. Jechuun abbaa waaqa moo nama dhama? Abbaa. Waan Yesuusin si biisanaan jettee mi ammati? Yaa Yesuus Kiristoos abbaa waaqa moo nama dhaansiin jedhe? Waaqa. Yesuusoo? Waaqa. Waaqa meeqadhe? Yesuus ilma Waaqayyooti. Waaqa meeqadhe? Tokko. Yaa? Tokko. Maal taate afaan maaliitiin herreega maaliiti kun? Dubbifadhu kaa. Maal Yesuus ilma naan jette miti? Ayyee. Ilma tokko. Waaqayyo abbaan abbaa Yesuus jette miti? Lakkaa innis hin jedhe. Akkamittiin lakkaa'u? Galsii giddu dubbifadhu siif gala. Maal taasisa kana naa ibsi amma siin ibsa waa'ee Yesuusin ibsa naan jette. Ani fi abbaa keessa abbaanis ana keessa jechuun maal jechuudha? Isa immoo maaliif ilmoodha malee hin baane kasa immoo keessaa hin baane akkas taanani maaliif ilma itti reeti ilma jedhin kaati. Ilma jechuun yoo abbaa keessaa ba'e ilma nama miti. Yesuus ilma Waaqayyooti. Akkas taanaan ilma jedhin kaati ilmi kun nama keessaa hin ba'e ilma namaa. Obboleessa dubbifadhu. Maal naa dubbisee kaati maal taate almaas? Garuu Yesuus Kiristoos malee karaan jireenyaa kan jirre beektu miti. Qoyi rakkoon qabuuti miira keessa hin galiniiti. Osoo keessaan bahini eega keessa jiraate akkamitti ilma jedhame? Akkamitti ilma jedhame? Abbaan karaa ilma isaaf mul'ise. Hawaasni sanaas hin gaafanne bara akkamitti ilma jedhame osoo abbaa keessaan bahin abbaa keessa dhaarte miti ati? Eeyyee. Duraan tureera. Osoo abbaa keessaan bahin akkamitti ilma dhamade ati osoo haadha kee keessaan bahin intala dhaamaa turte intala haadha keetii intala abbaa keetii dhamte waamaa turte. Yesuus ilmi Waaqayyoo abbaa bira ture duraanii. Naa galee jira bari maal taate almaazi osoo ati haadha kee keessaa osoo hin bahin intala haadha almaazi ati. Ani fakkeenya fudhateen obboleessa. Ani fakkeenya fudhatamuu hin danda'u. Maali Yesuus fakkeenyaa waan nama barsiise miti yoo fakkeenyaa wal fudhadhe maal ta'a? No biyya lafaatiin fakkeeffamu. Lakki biyya lafaa miti nama siin jedhee baattaa ta'e Yesuus Kiristoos eega abbaadhaan wal keessa ta'ee maaliif iyyuu abbaaf ilma jedhamee siin jedhe osoo hin bahin keessa. Kanaafuu abbaatu karaa ilma isaaf mul'ise. Keessa jira miti wal keessa jirumi? Tokko isaa. Eegaa osoo keessaan bahin ilma jedhamaan siin jedhee malmaasa afaan oromoo beektaa miti? Gargar jechuun ati sadii jettee lama jettee hin dandeessu kaa. Anjechaan jiru. Dhaggeeffadhu abbaanii fi ani tokko jedhe.
dhaggeeffadhu jetti kaawayyo naa galee bari ilal wal keessa jiran miti amma jirre abbaanii filmii kun wal keessa jiru miti. Ani tokko jechuun lama jechuudha moo sadi jechuudha mee naaf lama siinii jenne bari abbaan ana keessa anis abbaa keessaa jedhe miti inni amma dubbiste kaate almaasa faa keetiin dubbiste kaate miti. Kanaaf iyyoo osoo abbaa keessaan bahin akkamitti ilma jedhama namni siin jedhan. Yesus abbaa keessaa bahe gara biyya lafaa. Keessa naan jennee amma talmaa rabbii jedhe amma dubbisteen kaane dadaara deebii dubbisi. Dhaggeeffadhu maana ani bulchaa abbaa keessa abbaan sana keessaa jedha akkasuma Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 ilaallee akkasuma jedha aniif abbaan tokko jedha. Maalina burjaajisi taate? Maalin godhe? Maal amma an abbaa keessaa abbaan sana keessaa jedhee naan jettee miti? Maarree? Kanaaf iyyuu osoo abbaa keessaan bahin akkamitti ilmi tokko ilma jedhamaan siin jedhe ilma waaqayyooti naan jettee miti ammatti deebitee? Yaa Yesuus ilmi waaqayyo abbaa biraa dhufe akkam jettamee naaf Keessanaan jenne ammatti maal taate almaazii ammatti barbaadde? keessanaan jenne abbaa keessaa naan jenne ammatti. Eeyyee abbaa keessa abbaa aniif abbaan tokko jedhe bar. Keessa eega jiraate akkamitti ilma naan jettee reeffachee deebitee siin jedhe. Dhaqito Yohaannis 10:30 irraa dubbifadhu. Dhaqito Yohaannis Samir. Oi, Samir. Muiti kau dulu. Oh. Oi, muiti kau di mana? Kau yang sih kau dah tidur dah. Almas. Mal tadi mana sudah dah deh? Sini sebar. La ilal. Ani abbaa keessaa abbaan ana keessaa naan jettee kaateetu eegana ammoo ilma waaqayyooti naan jette innoo abbaa keessa jira akkamitti ilma waaqayyooti naan jettaa siin jedhe osoo keessaan bahin akkamitti ilma jedhamaan siin jedhe bar. Obboleessoo ani gaaffiin kanaaf naa dhufuu dide. Ila gaaffiin koo akkatti sii dhufu. Yesuus naan jette amma dubbiste kaate bar. Ani abbaa keessaa abbaanis ana keessaa jedhe wal keessa jiru miti almaaz. Mereka agak Yohanes 10:30 irraa dubbifadhu kosii galu dhiisi bakka. Ana gaaffii koo kosii galee raami. Ila muuziqaa amma sin koo ija waan dhote addunyaatti ilaaltu isa kana akka amantaatti fudhachuu qabdu bar. Maal akka ta'e beektaa? Waaqayyoon waaqa abbaa waaqa ilmaa kun qaama sadii mul'atan malee. Obboleessa gaaffii gaafadhu otoo ilma waaqayyoon beekin akkamitti abbaa baruu dandeessan? Ilmeega keessaa bahee ilma jedhama miti almaaz. Mee dubbisi torbaffara ol siqi. Naa deebisi almaaz ilmi ooyika keessaa bahee ilma jedhama moo yoom ilma jedhama? Torbaffara dubbifadhu siin jalaa si gadi dubbifadhu. Qoy ilmi eega bahee ilma jedhama moo yoom ilma jedhamaan siin jedhe? Obboleessa torbaffara dubbifadhu siin jedhe bara. Monzir. Maal taate ante? Waaqni abbaa jiraachuu isaa hin amantaa miti. Ani beektanii otoo jiraatanii abbaa kos ni beektuu jedhe. Waan mucaan deebisaartu deebisuu barbaaddeet? Qoy isheen xumurattee kaatuti. Naa deebista. Almaaz? Wayye. Ilmi tokko osoo garaa keessaa hin bahin ilma hin jedhama? No, waa'ee garaa akkasii hiikkatte akka biyya lafaa kanatti hiikkatte miti. Waa'ee garaa maaloo akkasii. Eessatti hiikkatte bifteessiiti? Samii baatan biftanii? Jechuun wanta amantii malee siif hin galu akkatti hiikkattanitti. Hin sobda. Dhaggeeffadhu obboleessoo otoo ilmichi abbaa mee gaaffii kanaaf deebisimee torbaffara si kan dubbisaa. Almaazii. Amma ati sammuu humna keetti na shawaduudhaaf egaa ammatiis. Sammuu humna keetti. Dhugaa torbaffara dubbisnee siif garamee fakkeenyaaf nuti abbaa tamannee jirraa jettan. Nuti abbaa tamannee jirra dhaggeeffadhu. Amma humna keetti ammatiis akka siin galu hafuuraan malee siin galu naan jettee mana shawaduufi. Dhugaa rabbi dhaggeeffadhu torbaffara dubbifadhu na fiigeetu. Hafuuricha maal godhu sila bara. Wallaahi nan kolfan kana. Yoo Monzir. Naffaari na kunis wallaahi. Qoy ante maal taate qoy mucaa wajjin haasaa jiraan. Yoo ammatu wanti hubachuu qabdu koo
waaqummaa abbaa hin hubattamiti amma. Jedhame waaqummaa abbaa waaqummaa ilmaa wanti jedhu takkaa caafamee hin jiru bara. Isintu fideem kana sammuu keessan keessaa dhiquu fi wanti nu rakkataadha. Maal akkamiin fidadhe nam bu'aan deema. Waaqummaa isaa hin hubattamiti Qoy almaazii hojjechee godhaa maal taate shimee. Qoy mina wajjinaa taate shimee yeroo tokko daqiiqa muraasa naaf si almaazii wajjinaa isaati. Daqiiqa muraasa.